Jalqabu akkam bultanii nagaa keessanii kaayyoon guyyaa har'aa qaamolee miidiyaa walitti waamne kun kaayyoon inni guddaan gaaffii naannummaa uummata Walloo faana wal qabatee paartiin Dimookiraasummaa Uummattoota Walloo fi koreen qindeessituu gaaffii naannummaa uummata Walloo waliin ta'uudhaan ibsa gaazexessaa kennuu barbaanneeti. Kunis hawaasa keessa gaaffiiwwan adda addaa yaanni burjaaja'an waan jiruuf kana ifa gochuudhaaf inni tokko kaayyoon isa tokkoffaan kanadha. Inni lammaffaan hawaasni gaaffii qabu kana yookiin immoo hawaasni qabsoo kana tumsuudhaaf biyya keessaaf biyya alaa jirullee kana beekuudhaan tumsa gochuu qabu. Abbootiin qabeenyaa, hayyuuwwan sadarkaa garaagaraa jiran kan biyya keessaas biyya alaas, dargaggoonni, hawaasni adda addaa, sabaaf sablammiin biraallee gaaffii mirga keenyaa kana ofiin of bulchuu akka nu tumsaniif nu deeggaran karaa miidiyaatiin yaanni akka darbu gochuudhaaf jechuudha. Egaa haaluma kanaatiin nuti gaaffiin inni jalqabaa yookiin immoo ibsa keenya keessatti kaasuu barbaannu keessattuu mootummaan federaalaa waajjiroonni adda addaa fi abbootiin taayitaa dhimmi isaanii isaan laallatu manni maree naannoo Amaaraa fi abbootiin taayitaa dhimmi isaan laallatu hundi gaaffii keenya kana karaa sirriidhaan, karaa bilisa ta'een, karaa qulqulluudhaan kan kaasne ta'uusaa kana nu hubatanii gaaffii naannummaa nuti kaasne kanallee akka isaan nurraa fuudhan irra deebisnee gaafannaa.